gadhiisan. Ida kanatti dabarsine kunoo nuti bakka kanatti akkasitti hiriyaa koo faana like share godhaa gochuun dagatinaa. Subscribe like share godhaa sinin jechaa jirti hiriyaan koo. Jedhi meetti subscribe godhaa. Subscribe godhaan isuus Oromoo kala gaariidha. Jajjabeessanii Oromoo hin jaalladhaan baay'ee. Dhageessanii jirtu like godhaa subscribe godhaa share godhaa jajjabeessanii sinin jettee jirteela. Anis haaraadhaan isinii dhufuuf Anis aywa duratti waliin hojjannaa. Jedhaa Oromoon wal malee maal qabnaa. Mee feemasii ta'uun illee yeroo xiqqoo keessatti yoo nu wal gargaarre gabaabaadha. Waan dheeraa miti kanaafuu harka keessan diriirsaa. Subscribe, follow, share, comment godhaa. Kuni kaffaltii hin qabu. Tola dalagadhaa. kan daqiiqaa tokkooti kalas. Waan daqiiqaa tokkooti waan ta'eef waliif haa laafnu, waliif haa yaannu, wal haa gargaarru jechuun dhaamsa kooti. Dhageessanii jirtu. Na like gochuun dagatina share godhaa subscribe godhaa nuti iida asitti dabarsine kunoo mana arabaatti kanallee inshaallah du'aa isinii gootela. Mana keenyatti madaamii taanee nama ergannee mana keenyatti godhannee qabaannee biyya keenyatti mana keenyatti nagaan dabarsinu rabbiin nu haa godhu. Amma mana arabaatti ijoollee faanatti hojiitti dabarsaa jirra. Kanaaf guyyaan borii kan biraati. Inshaallah guyyaa borii kan mana keenyatti nama jaallannu waliin maatii keenya waliin biyya keenyatti bakka nuuf malutti dabarsinu rabbiin nu haa godhu. Oromoo koo egaa akkuma isin midhaame subscribe like share gochuun hin dagatinaanis osoo Oromoo isinii jedha. Anis waan haaraa qabadhe isinii dhufa. Abshirii waliin jirra jedhaanii jajjabeessaanii. Akkanatti jirra nuti. Yeroo kana daa'ima ofii qabatanii yookaan abbaa manaa ofii waliin utuu bakka kanatti dabarsanii baay'ee namatti tola. Warri abbaa manaa qabdanii warri ijoollee hedduu qabdanii. Kanaanis waa ga'u. Kottaa heloo nuun jedha. Bashannana. Baara kana siniif kireessina nuti abbaa qabeenyaati. Nuti abbaa qabeenyaati. Baharri kun akka jirutti hundisaayyuu manni kun akka jirutti fooqeen kun akka jirutti kan kooti kan keenya. Innaa warri bashannanuu barbaadan kottaa bashannana. Hello jedhaa nuu dawwala. Garuu jalqabaa laayikii gootu, subscribe gootu, okay, share gootu, saboota kalaas warri sargii barbaadan, warri haflaa adda addaa barbaadan kalaas naa dawwaluu qofa sinirraa eegama. Na kun akka jirutti kan kootee la fooqeen kun kan kootii akka jirutti. Egaa mana kan hundumaa kan kooti. Kanaaf iyyuu bakka hiriyoonni koo kottaa asitti bashannana warri bashannanuu barbaadan warri wal fuudhuu barbaadan warri ijoollee keessan immoo bashannansiisuu barbaadan kun bishaan maal fakkaatu ni diifa kun baharri ni jira bishaan illee kun akkanatti ni jira. Na kottaa ikoorii adda addaa isiniif goonaa akka barbaadanitti waan barbaadaniitiin. Okay. Bas naa dawwaluu qofaadha kan isinirraa eegamu isin. Asillee bakki ijoollee ni jira bakka itti taphatamu. Asirree kunoo yoo barbaadani akka kanatti diikoorii isinii goonaa akka kanatti. Akka kanatti isinii gochuu dandeenya. Naa dawwaluu qofa isinirraa eegama. Jaallatamtootaaf kabajamtoota koo. Bye bye isinin jaalladha.